الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبليس إسلاما وبليتي إسلاما تكافي قدان كيسان هندنو بقى جرتريتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيغا فيديو قوابدو تنغيتتي درو لبوتي جاف إيغا نايسنيف ونين دورسو برباد مالي حقا أولاتي أمانتي إسلاما غيتتي أولان بقى قدو قبا أولان صدركان ساقود دادا إرقام ربي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره نمني ربي في قجاك قياماتي أماني أولا ساندراريني جي أولان كن خامي أولا جيشون خان منان ولدتي آنتو خمنا ولدي هاتهو akkasuma bakka dalagaa haa ta'u ollaan hojii barattu haa ta'u ollaa jama jechuudha. Kanaacha obboleeyyan islaamaa amantiin islaamaa gawaan hambifteen qabdu haqa ollaa eeydee jirti. Ollaan islaamummaa keessatti sadarkaa sadii qoodama. Takkaffaan ollaa haqa tokko namarraa qabu jira. Ollaa haqa lama namarraa qabu jira. Ollaa haqa sadi namarraa qabu jira. Ollaan haqaa tokko namarraa qabu yoonii fi nama ollaa keetii tahee ka amantiin isaa amantii islaamaa kan ta'in jechuudha. Namni tokko ollaa kaafiraa yoo jiraate islaamaa miti hatta kaafira illee yoo tahe haqa sirraa qaba jechuudha. Haqni sirraa qabu maali? Haqa ollummaa sirraa qaba. Yoo nama islaamaa tahe ollaan keessan ollaa nama islaamaa yoo tahe haqa lama sirraa qaba. Haqa islaamummaatii fi haqa ollummaa sirraa qaba. Yoonii fi ollaan keessan fira keete haqa sadi sirraa qaba. Haqa islaamummaa, haqa ollummaatii fi haqa firummaa sirraa qaba jechuudha. Kanaacha obboleeyyan islaamaa ollaa haa jabeessinuu. Ollaa keenya haa tolatti oollu. Olla tola oolu jechuun yoo nama tola oolu jechuun hoggaa nam tokko takka tola sitti oole tola san itti oolu jechuudha miti. San firraa kafaluudha. San galata galchuu jedhama. Tola nama oolu jechuun maali? Ati awwala nama tola oolu taate isa tola oolu jechuudha. Yoonii fi hamtuu sirra raawwate sabbaruuf jechuudha. Yoonii fi inni dhimma isaa keessatti sin hirmaachisin ati dhimma isaa keessatti hirmaachisu jechuudha. Ollaa jabeessu jechuun ollaa maxxanfachuu jechuun akkas jechuudha. Kanaacha obboleeyyan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam maazaala Jibriil yuusiinii biljaar akkana jedha. Jibriil waa'ee ollaa nadhaamuu irraa hin deemne hedduu nadhaame na jajjabeesse. irra deddeebi'ee nadhaame hattaa zanantu annahu sayuwarrithu sadhiiroo ollaan kun wal haadhaaluu jechuu deema hangaan jee yaadutti jedhu wal dhaalchisu deema hiji hangaan yaadutti jedhu. Kanaaf obboleetii islaamaa keessattuu gaa bakkee ollaa tun namni ollaa kana jabeessuu danda'u takkaa ollaa kana azaa godhuun keessa bira laafaadhaa keessattuu dubartii keenya dubartii islaamaa dhalaa islaamaa maaliif dhiirtii irra guddaa dalagaaf deemtii haajaa adda addaatiif irra guddaa dhiirtii manan teessu keessattuu haawwan keenya waa'ee haqa ollaa kun hedduu inshaallah osuma nama biraatiin ilaalchisu isin ilaalchisa haqa ollaa kana ofirraa eega.